My name was Simbo Berhanu. I was only 10 years old when my life was taken from me. I was innocent, filled with dreams. Oga, olteen bulle diradawaa Somaalee farraman dabarsanii kannan jechu. Saba Harariidhaan uummattan bane lafaas nutu kenneefi. Somaaleenis teenya obboleeyyan keenya jennee maxxan banne. Arraa agartan isin nuti waggaa lama dura lallabnee iyyinee waa'ee diradawaa gaafanne diradawaan kuttee Oromoo harkaa. Magaalaa Dirree Dhawaa irraa hin dubbachuuf dhufe. Seenaan magaalaa Dirree Dhawaa seenaa dheertuudha. Yoya Gujiko Narari Atako Papa Kabane Okadda Bifante Akkam jirtan nagaa fayyada Male Ganga kaba bermedamni Nabo Suma dizuda di famni Jajjaba Akkuma beekamu arras viidiyoolee yeroo irratti hundaa'e ajandaalee garaagaraa kan sooshaal miidiyaa irra deemu jiru keessaa muraasa qabannee gama keessan dhiyaannee jirra. Garanumaan warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa isiniin jecha warreen maatii keenya taatanis like fi share godhuudhaan namoota baay'ee biraan nu gaa isiniin jenna. Akkuma beekamutti dhiyootana waa'ee Dirree Dhawaa irraa waa baay'eetu haasa'amaa jira. Rabbiin nagaa biyya keenyaaf haa buusu jecha. How many times this come to me and we have take part each other together. Mee hayyoonni fi namoota garaagaraa waan kana irratti yaada kennatanii jiranii maal akka jaan kool ilaalu tahaa haasoo isinitti dheeressu like godhuudhaan naaf eegalaadha. Garanumaan gara viidiyoo let's go. My name was Simbo Berhanu. I was only 10 years old when my life was taken from me. I was innocent, filled with dreams, and I deserved to be safe, just like every girl. We all have hearts that beat with hope, yet many suffer in silence, their stories forgotten like discarded dreams. No one should endure the pain I faced. We must unite to protect each other and raise our voices against injustice. Justice must be served, not just for me, but for every girl who can no longer speak. Let our stories resonate, creating a world where love triumphs over fear. Stand with us. We are not alone in this fight for justice. Hinoga, olteen bulle diradawaa Somaalee farraman dabarsanii kannan jechu. Wannin gaafa kaanaan dubbadhee akkatti iyyaa isin gande maarree jechaa turtan adhaanta nurraa hin oollee jechuudha. Inoo diradawaa Somaalee farramanii dabarsanii kannan. Ani dura dubbanne gaafa bara dabree carcar keessaa ba'a waa'ee carcar isin galchu diradawaa harkaan qabdan diradawaan akkanarra jirti lafa akkanarra jirti kaartaa irratti illee kaartaa Somaalee keessa jirti malee kaartaa Oromiyaa keessa hin jirtu seenaa laalaa dubbiin diradawaa federaala qofaan deemtu Somaaleef tarakkabuu yaa'anii jecha iyyaa turen gaafa san dhiisaa uummata keenya dhimmi kun isin ilaallatu dhimma carcar kana je'eetiin karana ture gaafa sanitti jechuudha. Amma gaa way nulleen qatti ilmaan bareentumaati lafa teenya diradawaa jechuun ija Oromooti ija Oromiyaati jiddugala gabayaa jalqabaa hundeeffama aartii fi waa hunda tan Oromooti. Har'a dhabuun taanu hundi Oromoodhaa sagalee nuu ta'a jabaadhaa sagalee fi ta'a. Ibsaan abbaa jaalalaa akkas jedha. Dhimmi kun immoo hagam takka dhugaadhaa hagam takka ragaagatamee yookiin hagam takka qulqulleeffatan waan jiruutu nama yaachisa. Malee magaalummaan nuti qabnu dirreen dirra keenya seenaanis seeraanis lafa afran qallooti. Kana waan afaan guunnee dubbannu waan sodaata akka of keessaa qabnu miti. Kanarratti immoo namni if duuba deebi'u hin jiru. Garuu wanti jiru wal xiqqeessuu miti. Kantiibaa fi waa'ee Dirree Dhawaa wal cinaa qabuu miti. Isa kana hoo akkamitti isa gargaara maaltu isa irratti ta'u jira yookaan yoo dhiibbaan jiraate maaliif beekna akkamitti akka jiranii maaliif beekna dhimma kana dhugumatti inni harkaa keessaa qabaa waan jiru hordofuudha qabna jechuudha. Malee usneetuma waa'een dhimmi wayii yoo ka'e nama sanii wajji wal qabatu fuutee footoo gaggaragalchuun tun beekumsaa miti. Qorannoodha dura. Maalirraa kaatee isaa kaatee akkamitti taate waan jiru eeggadda baafattee booda isa ta'uu eeggadda baafattee qoratta malee amma isumaa wajjuu dhaabbachuu yeroo feesisu malee yeroo isarra duulanii mitiin jaa isinoo maal jettan koomantii jalannaa ibsa. Magaalaan Hararteenya saba Harariidhaan uummattan bane lafaas nutu kenneefi. Somaaleenis teenya
obboleeyyan keenya jennee maxxanbanne malee biitti teenya federaala jennee calle tanarraa tanaafte waan biraa qaraa uummaa magaalaa takkan qabnu jechuuke waa tokko nama tokko ka'ayaa qabu nuun keenya jechuuke alaa keessaan namni keenya isin jala deemaa jira jechuuke ittilaali malee muummicha ministeera kabajama ittilaalaa malee mootummaa oromiyaa kabajama maali kana wal tuffachuun namni naman tuffatu dhiirri dhiiran tuffatu nuti ummata waan tuffatanis qabuu miti waan kabajaniif ummata qabu nama ummata hamma namaa beeku hamma ifii beeku jechuudha beekaa wallaalaa fakkaannee yaana malee wallaalummaan qabnu jechuudha. Beekaa luyina fakkaannee yaana malee luyinummaan qabnu rimee mixiree haadha garaa jirtu gabbaafnee wareeyna. Biyya teenyaa fi mi Oromoof wareeyne Itoophiyaaf wareeyne jijjiiramaan isin keenya nuyi ka wareegame. Ibsa godha maqaa keessan kabajamaadhaan maqaa Itoophiyaa kabajamtuudhaan maqaa Oromiyaa kabajamaadhaan maqaa addunyaa kabajamaadhaan maqaa aangoo keessanii kabajamaadhaan mootummaa rabbiitii isin uumeen akkas jaa Khadiir Martuu ooma sirrii dubbate Harar Isteetnya turtee ni kannamtee Dirreedawaanis akkasii yoo dirreedawaanis akkas taate jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf magaalummaan ijaaf Harargeen qabdu magaalaa lamaan kana. Foddu guutumatti bahaa fi lixattiis magaalaan lubbuu qabdi jettee Harargeen qabdu hin jirtu. Hundinuu waanuma karaarraati waanuma bira dabrani bahaa fa'aa dhufnaan kottu. Baha lamaanuma kanaa ija qaban malee magaalaaleen ta'an magaalaa iddoo jedhamtuu miti kararruma. Harmaayaa Wadaayin akkasumatti yoo gabbuunee baabbileen gursu kun hundinuu magaaluma kararraati malee magaalaa guddoo jedhamtu miti. Magaalaan xiqqishoo ija qabdu magaalaan xiqqishoo magaalaa fakkaattu magaalaa lamaan tana. Tanneen dhabne jechuun duwwaatti hafne jechuun immoo waan ta'uu miti. Manaa majeetii yaada. Isinoo maal jettan koomantii jalatti. Arraa agartan isin nuti waggaa lama dura lallabnee iyyinee waa'ee diredhaa gaafanne diredhaan kuttee Oromoo harkaa baate gurbaan kun harka dha'uu fi jaalataa Somaaleen harka dha'uutee fi magaalaa tana farramsiifattee inni gaafa nuti iyyaa turre namni nu dhageen jiru laf barbaadden nuun jaan lafti isin haa nyaattu har'a immoo iyyinaan lafa nutti dhiphistan nuti harallee bakka itti caallif nu qabnu inuma dubbanna viidiyoo kana copy link share duit godhaati repost hundi keessan waa'een Khadiir Johar paartii tokkorraa haga 15tti isinii himuu nan danda'a. Waan durriyoonni naggaadee sukkaraa fi zayitii tun godhu jirtu biyya bulchuu fi qotorbaanii naggaduu waladda inni lallabnee nama nu dhaga'u dhabne. Mee waanuma Khadiir Johar eega aangootti dhufee diredhaa keessatti hojjete miti ta Oromoo wama biraatu ta inni hojjete takka dhaalakkaa. Yoo inni waan Oromoo fakkaatu saba kanaaf ta'uun diredhaa keessatti eega aangootti dhufee hojjete kanatu jira je'ee gadi baasee anganaa kijibduudhaan irraan dhaggeeffatina. Hubaddaa gaafa yaadannoo waggaa lammaffaa adeeroo artist Dr. Ali Birraadha magaalaa Dirreedhaatti gaggeessaa turan bikki isaan irraa nama yaamanii Dirreedhaatti hin caffarsiisin hin jiru. Gaafa sammaa jechaa turre Khadiir Johar maallaqa akkana dhangalaastanii miiliyoona 10 ol baastanii itti nyaatanii reeffa adeeroo irratti nama farshoo obaastanii caffarsiistan kana
maaliif waan tokko seenaa qabeessa tokko ittiin hojjennee waan inni adeeroon ittiin yaadatamu siidaa bareedaa tokko maaliif dirree dhawaa keessatti hin dhaabnee fi yookaan maaliif daandii tokko jaartanii maqaa isaatiin immoo gaafnee jennee gaafannaan maal nu jechaa turan ni yaadatanii siidaan haraamaa adeeroo muslimaa okay reeffa isaa irratti nama caffarsiisuun immoo halaali tokko lama sadii jenneeti walitti deemna kutaa tokko kutaa lama sadii waan isaan godhanii haga ammaa qawliin laallu ta'a. Mumaan jennu wanti inni jiru dhimmiti dhimma Khadiir Juhaarii miti namni hundinuu waan hubachuu qabu. Dhimma dhuunfaatti abaluuf dhiifnu miti. Abaluu isaatu kanaa isa qofaa miti. Maaltu irra jira isumaahu yeroo cinaa dhaabbachuu feessu ta'uu malaadha. Sirriitti osoo hin qorannee nama gaggaragalchuun yookiin salphisuun sirrii miti. Adda baafachuu murteessa. Callaa carcar yookiin callaa Oromoo jaamaame callaa Oromoo callaa carcar maal jaa. Soomaaleen takkaa qawweenii kan Affaarinii kan Bilishaangulinii kan Amaarinii kan Tigreenii kan Karraayii kan Oromoo maalifi dachii teenya tana saamuu barbaadan. Umrii dheereeffachuuf akkuma warri TPLF Mallas Zeenaadha umrii dheereeffachuudhaaf dachii Oromoo guddoo dhiphisuun ni danda'ama. Nama hedduu xiqqeessuun ni danda'ama jeesan galmeen sanumaa gara gaggaluu jira jechuudha. Kanaaf har'a dirree dhawaa fuudhanii namaa kennuudha jechuun akkamitti akka ilmi namaa gachiisee rafu naa galuu dide. Asirraa immoo waan biraa akkaan hin dhageenye rabbiin isin kadha ilmaan Oromoo mara Islaama Kiristaana waaqeffata walii sin tuqina yaanni keessan ka Facebook irratti TikTok irratti dabru qaruma fedheenu waa'ee daangaa Oromoodhaatii fi waa'ee Oromiyaadhaa qofa. Yeroo gabaabatti Oromiyaa jala deebifnaa jechuudha duraanuu dachiin ta Oromooti Oromiyaa jala deeb dachii ilmaan afanam abona irratti bilbilina yaake kanuma dhaamse kiyyaarraaf bilbilaan inni rakkanii bakka yuunnaa gaa ilmaan Oromoo ka bahaa ka dhihaa ka kaabaa ka kibbaa gariin nama ammaan tana gartee waa hedduu haasawa ummanni waliif gala maaliif qe'ee Tigreedhaa dhaqanii namni waan kana raawwan qe'ee Amaaraa dhaqanii raawwatan qe'ee Affaar qe'ee Somaalee dhaqanii raawwatan maali qe'ee teenya irratti roorroon dachaadhaa tanurra deemaa jirtu tun nuutu firraa kaasaa yeroon qawwee bitannu amma. Itti aanaa muumicha ministeeraati Amaaraan hidhadhaa jeen anis tanaafin saba kiyyaan hidhadhaadhaa jeen hidhachuudha qabna. Nagayaan eegganna daangaa keenyaan eegganna kanuun loluun firraa loluu fidhan kana jala muraa ammoo isin abbootiin gadaadhaa hayyoonni Oromoodhaa ulamaa'iin qeesonni abbootiin amantii waaqeffataadhaa laalcha keessan gaafii barbaachisaa is gaafattan gaafadha. Yeroo gabaabatti wanni kun akka haqamu yeroo haqamuu baannaan rakkoo dhuftuuf gaafatama kana abbaa kennee fi abbaa fudhatee gaafatama nuti takkaa dachii namaa fudhannee hin beeynu nama ajaa'ibsiisaa barka kennuus ha fudhatu sanoo qe'ee namaarraa dhiichisu ha qe'ee isaarra dhiichisan karafoo haganumaan jechuu barbaada ulfadha taanii walitti deebida har'a sammuun tiyya nagaa nan qabdu wanni dogoggoree yoo jiraate yoon arraba kiyyaan kaniin gartee nama tokko ta'e dhiifama naa godhaa rabbiif jecha kanumaan isiniin jaa tasgabbaayeetiin deebi'a. Galatoomii jennaan callaa carcariin waa hedduu ni yaadachiisee Maastar Hassan Eemoo Jaamaa hayyicha yookiinuu dhiyeenyatti sooshaal miidiyaa irratti kan ittiin beekamu qubee kuullee kan jettu kan kalaqe mee Maastar Hassan Eemootoo xiqqishoo yeroo dheertuu fudhatee waa'ee seenaa magaalaa Dirree Dhawaa irratti ibsanuuf kanna kana waliin haa daawwannu ibsan viidiyoo kana jidduudhaan subscribe like godhuun dagatina viidiyoo kiyya kanaan like naa godhaa channel keenyas subscribe naa magaalaa Dirree Dhawaa irraa hin dubbachuuf dhufe seenaa magaalaa Dirree Dhawaa seenaa dheertuudha kitaaba
fuula 600 fi wayii katabeetiin jira waa'ee kanarratti dhiyeenyatti ni eebbifama yoo rabbi jedhe. So seenaa sirraa irra waa dubbachuu dhufe. Dirree dhawaa tana yeroo isii kaafnu Miilik durarraa jalqabnee isii kaafna. Miilik dura yeroo hin jedhu Miilik bara 1887 afran qalloo cabsee naannawa afran qalloo kana guutuu qabachuun jechuudha. San dura afran qalloo ummata Arabaa, Ijipshoo, Turkish yaani warra Ijiptii fi Turkii kana wajjin lola guddaarra ture 1885-86 lola guddaarra wajjin ture isaan kana wajjin. Naannoo dirree dhawaa naannoo biyyoo awwaallee kanatti jechuudha awwaalletti lola guddaa ture naannoo jaldeessaatti lolaa ture. Isaan wajjin daadarkaawaa ture osoo isaan lola sana irraa hunbeeffatiin damdamatiin lolli Miilik kun dhufe jechuudha. So lolli Miilik gaafa dhufu achirratti yeroo lama ol Miilik illee cabsanii deebisanii jiranii dhumarratti Miilik immoo calii calanqootti isaan cabse. So sani ka seenatti himamuu jiru jechuudha. Seenaa dirree dhawaatti waggaa dhuftu amma lolli san dura godhama ture awwaallee lafa dirree dhawaati achirra godhamuu ture. Eega Miilik lafa tana qabate booda jaldeessa magaalaan dur naannoo jaldeessaa turte osoo Miilik ni hundufin jaldeessa onanooleeti dirree dhawaa keessatti. Jaldeessa tana irratti daldalli guddaan godhamuu ture. Jabuutii fi Yamanii fi adaree biyyootii kana hidduutti jechuun naannoo kanatti naannoo Soomaaliyaa kun hundi dhufee achirratti walitti daldala walirraa bitee wal gurguraa ture. Daldalli achitti deemu daldala akka gama Itoophiyaatiin bunaa, halloo, ilkee arbaa, gabra nama dhiyeessu waan akkana kana daldalamaa ture. Jabuutii irraa wanni dhufu wantoota akka gartee huccuu carqii adda addaatii fi soogidda kana fe'anii fidan gamasirraa. So kanaatu daldalli oowwaan naannoo kana deemu ture. Miilik gaafa calii calanqootti afran qalloo cabsu jalqaba jaldeessa sanitti nama Maarshanaa Hosannaa jedhamu achitti muudee achirri qaalata uummata irraa fuudhaa ture achitti jechuudha. Achirraa jalqabee bulchiinsi isaa. So daldala kana akka saffisu godhuuf gaalaan deema daldalli kun. Daldala gaalaan deemu kana dirree dhawaa naannoo amma jaldeessaa adaree biyyoo kanarraa fuudhanii Jabuutii geessuuf guyyaa 25 irraa amma 35 fudhata. Gaalaan deemuun jechuudha. Fiina fuudhanii gaalli gaala 50,000tu fuudhee deemaa jira. Alfarad ilg namni jedhamu waan kana qoratee dhiyeesse gaafa san. Gaala 50,000tu fuudhee deemaa jira. Guyyaa 25 irraa amma 35 deemaniin. Achirraa as fiduuf immoo gaala 14,000tu soogiddaa fi huccuu fidee dhufaa jira. So waan kana salphisuudhaaf baaburri godhamuu qabaa yaadni jiru dhiyaatee Alfarad ilg namni jedhamu kun 1888tti yaada kana Miilik wajjin mari'atee Jabuutitti jechuun oofisni bara 1890tti waajjirri baaburaa ijaaramuu jalqabe Jabuutitti. 19 duwwaa takkatti dirree dhawaa irratti sheeman dafar ijaaramuu jalqabe jechuudha. So akkanatti karaa jaldeessa irraa dirree dhawaatti as godaansi godhame jechuudha. Yeroo kana namni bulchaan Maarshanaa Hosannaa jedhamu san akkasuma dhufee dirree dhawaas akka bulchu godhame. Dirree dhawaa tuni magaalaan maqaan dhawaa Elemoo Muudee nama jedhamutu naannoo gaara qafiiraa kana gartee karaa masgida Lazii kana naannoo kana turee jaan nama raagaati. Isa bira dhufee hawaasni waa raaggata. So maqaan leen isaa yaam dirree dhawaa akkuma Oromoon amma dirree dhawaa, dirree qurquraa, dirree jaldeessaa, dirree jaarraa, dirree xayyaaraa, dirree Sheekh Hussein, dirree abaluu jee Oromoo moggaasa waan naannoo san jiru moggaasa akka seenatti. So lafa tanallee dirree dhawaa jedhee maqaa dhiyoota dhawaa kanaan Oromoo moggaafatee loon achitti horsiifachaa turan jechuudha. Loon dirreedha loon horsiifachuu turan. Gama kanaan alaa jira gama kanaan noolee jira gosti lamaan tun guututti bal'inaan qabdee lafa tana jirti jechuudha. So lafa tana Miilik eega dhufee akkasi cabsee qabate booda sababa baaburaatiin magaalaan tun achitti ijaaramuu jalqabde jechuudha. Daldalli wanta jaldeessarraa ka'ee dirree dhawaatti as godaanee jechuudha. Dirree dhawaa tun magaalaan xiqqoon agartan tun qofaa miti baadiyyaalee qabdi. Asii laga doolirraa fuutanii lagaarreerraa laa hanqa qaallichatti balawa si geessite jechuudha. Asiin biyyoo awwaallee qaallicha balawaan fuuteeti ilaa hombolchatti dhaabbatti gama jalaa kanaan. Kurtuu qaallicha balawa gartee naannoo kana jechuudha. Gama malkaa kanaan fuutus malkaarraa fuutee Huursoon, Halchoon haga Sarkamaatti akkanatti onaalaa tanaas guututti gama jalaa kanaan fuutee deemti. Baadiyyaa 38 marsee ta'a dirreen dhawaa. So dirreen dhawaa magaalaa fi baadiyyummaa qabdi jechuudha.
magaalaa dhachuus hin dandeessu baadiyyaa lamaanuu waan qabduuf dirreen dhawaa jechuudha. Zoosoo amma magaalaan tun magaalaa qaroomaatii yeroo jennu maalirra dhaabbannee jenna. Mee kanarraa waan takka takka irraa isiniif himuuf yaada. Kitaabatti katabeetiin jira almost waa'ee qaroomina sii kana fuula 500 irraa eelee la 600 waa'ee qaroomina siitiin deema. Kitaaba fuula 600 katabee eenyatti eebbisuuf hin ta'a. Magaalaan tun magaalaa qaroominaa waggaa jennu bara 1906tti hoteelli jalqabaa dirree dhawaa irra ijaarame. Hoteela lamaan Mokonnan Baarii fi Kontinentaal jechuudha. 1906 ijaarame. Kontinentaal warra Giriikii namicha Giriikii Prolokos jedhamu ijaare. Mokonnan Baar immoo Deviinoo nama jedhamu lammii biyya Xaaliyaan isaatu ijaare. Hoteelli lamaan akkasii hoteela jalqaba ijaarame dirree dhawaa irratti. 1906 ammallee manni poostaatti illee ijaarame. Manni poostaa ijaaramuun dirree dhawaa magaalaa sadaffaa godhe akka Itoophiyaatti Finfinnee fi Adaree biyyootti aanee bikii poostaan jiru kan sadaffaa dirree dhawaa ta'e jechuudha. Akka seenaan himtutti jechuudha. 1908tti manni barnootaa jalqabaa Aaliyaansiin ijaarame. 1911tti hospitaalli jalqabaa hospitaalli Faransaa ijaarame jechuudha. 1911tti. 1915tti ilmi yaasuu hayyamee masjiidni jalqabaa ijaarame. Masjiid daawwee ijaaranii kana qafiidha kana jira. Ammistanyaa gamoo lakkaa kana jechuudha. Masjiidni jalqabaa sanii 1915tti ijaarame. Hayyama Lijiyyaasuutiin jechuudha. 1920tti Henry de Montfort namni jedhamu lammii biyya Faransaa warshaa mokoroonii ka jalqabaa dirree dhawaa irratti ijaaree bakka Luusi Kolleej fuula dura gartanii amma jiru kana warshaan itti daakamu ture illee dhagaan isaanii jira guddaa ulaa dura ta'an mallee seenaaf kaayamuu qabu sanii fooqichi duuba jirtu sana dirree maattamiyaa kana gama duubaa jirtu fooqii sanii Henry de Montfort fooqii inni ijaare 1920tti wannummaan gaziiraa jedhamu kun guututti gaziiraa jechuun Jazaayir afaan Arabaa dhufe gaziiraan tun guututti bulchiinsa Itoophiyaa jala akka buutu Itoophiyaan akka bulchitu hayyamaman jechuudha. Yeroo kanatti warri Awurooppaa Faransaayii fi Xaaliyaanii fi Jarmanii fi kanneen jechuun nama 7,000tu jiraachuu ture gaziiraa. Nama 7,000 lakkoofsa guddaa beekaa. Koomanitii qaban koomanitiin iskuula qabama. Giriikii yoo fudhatan hoteelli Kontinentaalii fi manni barnootaa iskuula Giriikii galiin achirraa argamu mana barnootaa seepoortu warra hoteela irraa argamu. Koomanitii Giriikii jechuudha. Faransaayii akkasumatti mana barnootaa qaban. Alliance School ilaa hanka koomaniitiidhaa fi iskuula mana walitti ijaaratanitti gahan jechuudha. Sitakaasni nama 7,000tu qubatee jiraachuu ture. Bara 1928tti dirreen dhawaa fi Harar karaa wal garsiisu karaa makiinaa kun ijaarame. 1928tti 1929 Amroo gaazexaa jedhamutu yeroo duraatiif dirree dhawaa irratti ba'e jechuudha. Gaazexaa Amroo jedhamu maqaan isaa. 1932 baankiin Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif damee dirree dhawaa irratti bane hojjettoota nama 5 jechuudha. Baankiin Itoophiyaa dirree dhawaa irratti baname kun bara 1932tti. Bara 1933 Heneriin biyya dhiiseetu biyyarraa bahe. Bara 1935 Maajaan iskuulli Indiyaa koomanitii Indiyaa ijaarame jechuudha. Naannoo Faras magaalaa jennu kana walakkaa irra jira. Maajaan iskuul jedhamu 1935tti ijaarame inni. 1936 Sillaaseen biyyarraa baqate. Dirree dhawaa dhufee dirree dhawaa irraa Jabuutii dhaqee Jabuutii irraa Ingiliiz dhaqe. Galata sanii fi haga har'aatti dirree dhawaa irra irraatee haftee jechuudha Oromoo irraa. Somaaleef toloolu isaan keessa waan baqatee dabre. Kun seenaatu jira seenaa dheertuudha gama kanaan kan jiru. 1940tti 38tti warshaan kotonii ijaarame. Warshaan kotonii bara 1938tti yeroo ijaaramu hojjettoonni gartee naannoo biraarraa amma naannoo warree Habashaa kun dhufuu jalqaban jechuu warshaa kana hojjechuudha. Namni keenya qotee bulaadha akka beektanitti. Hojjettoonni Habashaa kun dhufanii achi kotonii hojjetanii yeroo deeman naannoo amma Addis Katamaa jennuun kana gaara baabboo kana jala garaa dumtii warra Ajaalii Boruuti. Ajaalii Boruu qaba. Manneen xixiqqaa ijaareeti sumuuniidhaan jechuun saantiima 25tti itti kireessu ture. Ajaalii Boruu. Yeroo kana isaan baay'inaan lafa tana qubachuu jalqaban jechuudha. Makiinaan kotonee kun dhufee warshaan isaan bakkisan irraa fuudha. Eessatti na eedan Addisuu Akatama. Maaliif manneen xixiqqaa haaraa waan ijaareef achirraa Addis Katamaatti baasan. Seenaan sii kana qabata. 1938tti waan ta'e. 1940tti Qafiiraa ijaarame. Galatoomii jennaan Maaster Hassan immoo hayicha keenyan seenaalee dirree dhawaa jalqabarraa durirraa hanga ammaatti gabaabinaan nuuf ibsee ture. Akka yaadutti isinis warraa barattan jeetii yaada.
Ani immoo viidiyooleedhaan arraaf walitti qindeeffadhee dhufe kan fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti chaanaala keenya subscribe share nu godhaa like godhaa viidiyoo kanas nu eegaa isiniin jecha nageen nu turaa.